jiru. Gama tokkoon obbo balleessineerra marroo qofa tafee innis dhagaa keessatti hafee jedha Biraanuu Juulaadhaa. Mee gaggabaabsi yaada kennuu qoodigaa yeroodhuma qabdu kana keessatti maal jetta olola warri kun oofaniif dhimma dhibee koronaa vaayirasii kana maal quba qaba Oromoonni ati keessa sochootu? Hayyayyee fayyaa ta'ii egaa wanni dhukkuba kana silaaftuu muka jigee ciisutti ottoon baay'ataa jetti Oromooni rakkooni gabrummaa Oromoo irra jirtu keessattuu immoo duulli ukkaamtii hamtuuni Oromoo kallattii adda addaa irra jiru irratti adeemsifamaa jiru akkuma jirtu ta'ee wanti dhukkuba kana ammoo ba'aa biraati isa kanarratti egaa wanti jechuu danda'u hin jiru. Maal jenna wanti jedhamutu hin jiru beektee rabbummaa nuutu uffadhu nu bira darbii yoo jenne malee isa kan akkitti irra aanan illee haala balleessuu irratti namni kaayyeeffatee adeemaa jiru wanti immoo badii nam biraa namni illee harka keessaa hin qabne yoo dhufe sanaaf karaa tolcha malee keessaa illee hin deebi'u uummanni keenya ofii masaa keessaa bahuu qabaa. Biyya bishaanii qulqulluu ittiin harka dhiqatanii miti bishaan qulqulluu garaatti argataniyyuu hin jirre keessatti akkaataan itti dhukkubni kun immoo daddarbu qulqullinaan wal qabatu kana keessa gaaffitti uummati keenya keessa darbu hin jiru isa kanarratti sabni waanuma danda'e hundumaan silaa bahee galuuyyuu hin danda'u akkitti bahee galuuyyuu hin jiru ukkaanfamaadha yoo danda'e uummanni keessumaa gara baadiyaa jiru quunnamtii isaa baadiyaa marratti murteeffate naannoo jirutti immoo bishaanuma qulqulluu laga yaa'u sanas iyyuu akkaataanitti gara lagaatti sosso'anii kanayyuu fayyadamuu danda'anii hin jiru gama hundaan adamoorra jira waan ta'eef amma danda'ame lubbuu ofii oolfachuu namni oolche ammoo nama isa bira jiruu fi maatii ofiiti oolchaa maatiin oole immoo saba oolchaa sabni immoo biyya oolchaa akkasitti akka tattaafatuun dhaammachuu barbaada isa kanaa waan akkasii gaa eenyuun nu jilbeenfachiise rabbiin hin lolan jenneetuma bira darbuu malee wanni goonu hin jiru inni qaamni ololaa suni maal gootaa waggaa tokko guutuu kalma irra deddeebi'ee nama odeessuu nama mataanii baala sammuu barreessu adda addaan qabamee fi biyya saba amma kana qabdu mana shiishaa fi mana alkooliirraa yaamanii bulchaadha jedhanii hooggansa jedhanii gaaffii godhanii fi hangoo gariitiin nama odeessuu fi deebii kennuu danda'u hin jiru kan mul'atu hojii malee oduu miti hojiin sun immoo diina jira egaa amma. Iccitiin fiichi gadi yaa'u hedduutu jira. Edda quunnamtiin kun as deebi'ee mootummaan abbaa irree kun bilbila kana balleessee kan yeroo dheeraa ture qophii taasise kasaaruurraa bukoo gara uummataatti deebi'ee bahu ittisuuf yeroo hamma kanaa turerraa kaafee opereeshiniin adda ta'e tokkoyyuu lixa kanatti gaggeeffame waraana bilisummaa Oromoo irratti injifannoo argamsiisan jiru. Lola ofiitti qophaa'anii dhufanii. Dirree soqatan irratti kan injifataman kanuma wanni himuu danda'u wanti lixatti ta'e adda ta'e hin jiru. Ammoo uummanni Oromoo inni kaleessas eengaddas har'as fiichi immoo hanga gabrummaan jirtu bilisummaaf immoo falmaan itti fuftu borus wareegamni ni jiraata. Wareegamni immoo wareegama uummata harka qullaa eenyuufuu ilaalcha siyaasaa kamuun qabaanne hojjetatee buluu irratti. Yakkisuu kanneessaan gaggeeffame sunis ija addunyaa jalaa ija Oromoota bakka biraa jalaa akka dhokattutti bilbilli balleeffamee turuutu turerraa kaase waraanni bilisummaa Oromoo lakkoofsaanis qulqullina hojii hojjechuutiinis kwaalitii and kwaantitiitiin guddatee hojiitti jiraatee akka isa bara 1981 gara baharaa waraanni bilisummaa Oromoo lola hamtuu kallattii adda addaan itti baname injifatee gaafa amajjii tokkollee walitti bahee dhiichisee injifannootaan labsatee seenaa sanarraa amajjii tokko labsamee akkasittidha rakkoo hamtuu kana dandamatee jechuudha. Jarri kun silaa sagantaan isaanii waraana bilisummaa Oromoo uummata irraashite uummata waraana irraashite waraana beela'ee rakkatee bakkee keessa deemu booji'anii miidiyaa irratti dhiyeessuu saganteeffatanii abjuu bara beelaa biddeen jettu qopheeffataniitu kaa'e. Waraanni bilisummaa Oromoo reeffa isaatu argitee miidiyaa irratti mul'istu jechuudha. Rasaasa harkaa qabu osoo lubbuun keessa jirtuuti harkaan qabamuutii miti.
kun hin mijanne sanatu hin taane kana dhoksuuf immoo mudde 31 irraatii hanga bitootessa 31tti ji'a 3 guutuuf bilbilli kun akkasitti uummata irraati cufame waraana bilisummaa Oromoo irraa miti waraanni bilisummaa Oromoo jiisaatti ture kanatu ture jechuudha. Tole horii buli jaalmarroo egaa waan guddoo nuu kaafte haa ta'uti yeroo dhimma dhibee koronaa vaayirasiidhaan wal qabatee warri dhaabbata maarree fayyaadhaa WHO jedhani lollis dhaabbatuu dhaqabaa uummataa fi karaan itti odeeffannoo argatu banaa ta'uu qabaa jedhanitti mootummaan kolleeffataan impaayera Itoophiyaa ammas lolatti dhufee jira guyyaa kaleessa dheengadda kana lixa Oromiyaa Machaatti kanneen akka Ona Manasiif iddoo biraattis Oromoonni rasaasaan rukutamaa jiru. Gama biraatiin yeroo intarneetii fi sararri bilbilaadhaas abanamuu jedhamutti koronaa amaan lixa Oromiyaa jira. Koronaa amaan shaneedha shiftaadha isaaniif daandii saaquuf jettu jechaa turan haa ta'uti pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa akka jedhamu pireezidaantiin Opiidiyoo Shimallis Abdiisaa lixa dhaqee ol deebi'ee haalli lixa Oromiyaadhaa tasgabbaa'ee jira. Qaamonni badii baay'ee raawwatan garuu amma hin jiranii jedhee kaase. Eenyu kan uummata dararaa fi balleessaa jiru ammatti ammoo nagaan bu'eera jechaa inni isaan uummata ajjeesaa jiran kunoo maali dabalataan ammoo ati waraana bilisummaa Oromoo tokkoyyuu harkaan qabanii dhiyeessuu hin dandeenye reeffa isaayyuu arganii hin kaafatanii jette gama biraatiin nama 700 ol qabnee seeratti dhiyeessinee jirra warri kaan mooraa leenjii galanii jiru ka jedhu baatii 3 kana keewweensaa turan warri sun eenyu. Egaa warra sana eenyu akka ta'e isaanumti olola kana somni hanga qaama guddina isaanii guutee jiru ololan sun si deebisuu yookaan immoo kanaaf gadi dubbachuutu isaanirra ture. Waraanni bilisummaa Oromoo nama 700 iddoo tokkotti qabuu jechuun suni dacheetu garagale jechuu waliin wal fakkaate. Waraanni bilisummaa Oromoo nama 700 iddoo tokkotti qabuu jechuun inumaa hin yaadamu hin jiraatuu fi ammoo maal jedhu. Oromoo yoo mammaaku ana bo'uu fedhu miila irra ejji ta'ee namni jedhan gowwaan isaanii uummata kanaaf sagantaa abbootiin habashootaa kaleessaa qabatanii Oromiyaa ittiin tokko jedhanii karaa kaabaa walloorraan nu seenan qabatan sanaan galmaan ga'uuf warri tirtiranii fixiinsa akkasii keessatti gama danda'aniin yeroo itti jiranitti vaayirasiin akkasii dhufuun immoo isaanii fi lootarii irratti lootariitu ba'ee jechuudha. Kanaaf warra kanarraa wanni eegamu tokko illee hin jiru. Gara lixaa kanatti ammoo uummata rakkoo akkasii keessa jiru. Gara kibbaas haa ta'u gara kamiiniyyuu uummata rakkoo akkasii keessa jiru. Kanaanii kallattii kamirraayyuu mootummaa kanarraa gargaarsi jiraatee vaayirasii kanarraa nama dandamachiisa jedhanii eeguun gowwummaa. Titiisarraa akka damma eeguuti. Titiisa gaagura keetti gale ni dammeessinaa laata jettee eegu sun gowwummaa. Titiisni gaagura sana keessa waggaa 100 yoo taa'e dammeessuu hin danda'u. Titiisni uumamaan hin dammeessu waan ta'eef. Yoo waggaa meeqa booddeellee gaagura sana buuste damma osoo hin taane raammoodha argita achi keessa. Kanaaf warra akkasiirraa kana eeguun hin danda'amu. Uummati kana ofiiti keessa darbuu danda'utu irra jira malee kanatti dhimma bahuutu iyyuu danda'amaa jechuudha. Wanni vaayirasii kanaa waan hedduutu dubbatama ammoo waan ilaalturraas waan tilmaamtu jira. Warri kaan Chaayinaatu nutti fidee kaan Chaayinaan Ameerikaa Iraan immoo baayoloojikaal wulpaniidha waan akkasii waliin jechaa yeroo jirtutti addunyaani warri gowwaan kun immoo kana soo argatanii ittiin fayyadamani jechuun wallaalummaa yookaan gowwummaa akkuma isaaniiti jechuudha. Kanaaf iyyuu gaaffii ati na gaafattee fi jarri kun uummata kanaaf waa yaadanii uummata kanaaf dhimmamanii kana godhu jettee yaaduu hin danda'amu. Shimallisis yoo ta'e waraanni naannoo sanarraa mootummaatti injifatee nagaan deebi'eeraa jedhe. Nagaan deebi'eera taanaanii labsii muddamaa waggaa 1 fi ji'a 3 amma adeemaa jiru. Uummata irra maal eeguuf taa'ee nagaan erga bu'ee biyya nagaa qabdu keessatti state of emergency akkamittiin bulama. Kanammoo maaf hin gaafatu namni kana deebisuu danda'utu irra jira. Waraanni hin jiru taanaan eentu nagaa kan akkasii woboon balleeffame injifatame taanaan eentu rakkoo kana nu uumeedhanii eenyuun tiksuufis as taa'e. Waraanni guyyuu torbee 2 fi achitti qawweenee qabachuu hin beekne losoo sirnaan hin barsiisiin ilmaani hiyyeeyyii meeqa hojii dhablummaan jireenyatti hadheesse fuudhanii gara fiqiinsaatti oofuun kun maaliif barbaachise torbee 2 muddamaan leenjifamee garatti deebi'uun qabu.
leenjii tokkollee hin qabu. Waraana bilisummaa Oromoo hatta oftuu meeqa keessa darbee jireenyi rakkoo waan meeqa barsiise kana harkatti dhufee dhumataa jira. Kun immoo ilmaan kun akka dhumatan ka taasifamu eenyuuf reeka jedhu gaafachuutu namarra jira. Deebii kana kennuu qabaa jechuudha. Warri maafiyaa shororkeessaa kun biyyi akkanaan shororkeessummaa fi maafiyaan bultu shororkeessitoota kana siin jedhuu fi Abiyyi faa Lammaan faanii gaafa qeerroon waraanni bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo walii galaa muddamsuu fidee warra TPLF waliinis gargar isaan baasee isaanii bilisa isaan baasee shororkeessaan nuyi uummata Oromoo hunda biratti shororkeessaan nuyi jedhanii dubbatan. Shororkeessaan isaan ta'e mana hidhaa galuu osoo qabanii aangoo barcuma siyaasaa dhiigalmaan Oromoo dhufe qabatanii jiru. Kanaaf shororkeessummaatiin biyya bulchuu jiru biyyi Itoophiyaa shororkeessitootaan bulaa jirti jechuudha. Isaanuma dubbatee jechuudha. Biyya akkasii keessatti vaayirasii akkasiirraa nu eegu rakkoo akkasii fi intarneeta moobaayilii nu banuu kuni sihiikee hiikamuu keetti gammadda yoo ta'e bilbila silaa mirga argachuu qabdu tokko biyya kana keessatti gibira itti gabbartu argachuu sarvisi gochuu qabu tokko sirraa hidhee gaafa hiikummoo itti gammaddee kunillee wallaalummaa jechuudha. Warra akkasii waliin qabsoo malee falli biraa nama baasuu hin jirre qabsootiin itti deemama qabsootiin irra aanama. Kanarraa kaase waraanni bilisummaa Oromoo akkuma eenyuyyuu arguu jiru eenyuyyuu beekuu jiru har'a ittitiisaa gadi yaa'aa jiru naannoo jiru irraa meetira tokko isa barbadeessuu jechuun inni hiiktisaa waan biraati. Naannoo jiru irraa meetira tokko bakka to'atee jiru irraa meetira tokko hawaasa isaa keessaa meetira tokko hin fiigne jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo. Har'a kunoo hin mul'ata. Sooshaal miidiyaa adda addaa irratti arguu dandeessa. Akkuma gamaan socho'uu jira jechuudha godinaalee dhiyaa kana keessatti. Tole egaa horii Bulijaal Marroo egaa akkuma liinuu quba qabnu waggaa lamaan kana mootummaan kun mootummaa Oromooti ilmaan abbaa gadaatu galma mililikkiseene namni mootummaa kana irratti dhukaas yookaan humnaan aangoo irraa buusa jedhee diina Oromooti Oromoon wal dhabuuf deema Oboon kana booda hin barbaachisu qabsoon bilisummaa Oromoo injifannoon goolabamee jira jedhanii aga mootummaa gargaaranii Oboo hiikkachisanii mooraatti galchuutti socho'anii isin diddanii irraati aftan jaarmoonni siyaasaadhaa karaa nagaa qabsoofna jedhanii akkasumas adda bilisummaa Oromoo dabalatee warri galan qondaaltonni isaanii haala isaan keessa jiran kanuma waliinuu quba qabnuudha. Dabalatee egaa yeroo ammaatti lixa Oromiyaatti yeroo bobba'an warri amma Oboo hiikkachiifna jedhan kun hayyoonni Oromoo kanneen akka barsiisaa Akiliiluu fa'aa kaayyoon warra kanaadhaa sirna milik deebisuudha. Akeeka isaan deemaniif beennaa jedhanii waltajjii irratti dubbataa turanii mana hidhaatti girfaman warri kaan ajjeefaman amma immoo qondaaltonni isaanii isa gaafsana hayyoonni lixa Oromiyaa machaadhaa dubbatan hojiitti hiikaniiru. Kanaaf mee maal dhaamta egereen Oromoof Oromiyaa bifa kanaa yootti deemame maal ta'a furmaanni immoo maalii jetta qabxii ani hin kaafne kan yeroon keessi ga'us kaaftee marii keenya irraa obbaafnee fuuldurasitti deebiinsi odeeffadha. Ayyee egereen Oromiyaa fuuldurri ishee ifa. Ifa alaabaa Oromiyaa irraa Oromiyaa keessaanii hangaatee barii bilisummaa aduu calaqqeessitu ibsitu sana egereen Oromiyaa ifaa jechuudha. Maal jennaan dhaloota waa hubachuu danda'uutu Oromiyaa keessatti dhalateera har'a. Isaa namoonni miidiyaa xixiqqoo carraa argachuu qofaa fi waa odeessan sana ilaalii. Kaleessa Oromoo gara barbaadanitti micciiruutiin akka hoolaa rakkoo wadaroo mormatti dhahatanii gara barbaadanitti oofuutiin qabsoo Oromoo kuffisuutu ture jechuudha. Dhaloonni har'aa dhaloota harka kennachuu didetu Oromiyaa keessatti dhalatee jira. Rakkoo kamuu keessatti quunnamtiin kamuu cite hooggansi kamuu haala kamiinuu arguun wal hoogganuu yoo dadhabameyyuu dhaloota of danda'ee of hoogganee qabsoo hoogganee tokkee mataa isaatiin qabsoo jiraachuu danda'utu Oromiyaa keessatti dhalateera waan ta'eef egereen Oromiyaa ifadha. Inni kaleessa ijoollee abbaa gadaati jedhamee kokkolfaa harka tokkoon hammataa harka tokkoon nama waraanu nu hammannaa harka tokkoo qofaa miti harka nama waraanu sana mataa argineetu finne jechuudha. Kanarraa ka'afee wanti yeroo sana ture hundumti isaayyuu hooyi baay'ata. Hooyi sana keessatti nama hedduutu liqinfame. Hooyi sana keessatti namni hedduun liqinfame suni harka hammannaa tokkicha isarra jiru malee harka biraa jalaan isa waraanuu hin argineef. Harka biraa jalaan waraanu sana arguutiin kana yeroo tufu jenneetu keessaa hafne.
namni hedduun akkuma atuu beektu dhagaa baay'ee nutti darbate yeroo sana gufuu qabsoo gufuu warraaqsaa gufuu injifannoo Oromootiin jedhamne har'a garuu warri sana jedhe hundumti isaayyuu ija nuti gaafasin argine waraanni bilisummaa Oromoo fageessee arge waan ta'eef waan gaafa jenneefiyyuu waan tufne arraabne jechuutti jira jechuun namni hedduu kun immoo keenyee yeroo obsinee argine har'a Itoophiyaa keessatti isa durii caalaa bulbuu caalutu Oromoo irratti fe'amee jiraachuu uummanni Oromoo gama hundaan jiru kan itti himtu miti jechuudha. Daandiin tokkichi dhugaan tokkichi gaaffii Oromootti deebii argamsiisuu kan danda'u tokkichi daandii waraanni bilisummaa Oromoo qabate ta'uutti deebi'e namni kaleessa warri dhagaanutti guuraa ture har'a dhagaanurraa guuruutti jira jechuudha. Kanaafiyyuu egereen Oromoo ifa malee dukkanaa miti. Abdiin fuulduratti arginu ifa sanaa jechuudha. Dhaloota waa hundumaanuu golatti bittilanii gadi fidanii itti fe'uu fi sana fudhachuu danda'u argachuu fi akkasittiin itti deeman Oromiyaa keessaa argachuun amma xiqqaateera. Kana kan fide immoo akkuma biyyoota qabsoo yeroo dheeraa gaggeessuutiin uummanni isaanii diddaa bara dheeraa mootummoota abbootii irree kallattii adda addaa fi dandeettii adda addaa qabaatanii gargaarsa adda addaa qabaatanii irratti duula resiist yookaan dura dhaabbachuu gochuu danda'anii akkasiitu qabsootu dhalchee jechuudha. Oromoon durii lafti isaa rukuttee miti qottee miti callistee irra facaaste waa hunda baasuu danda'u lafa qaljiiti uummata nagaati namni lafa baay'ee qabaachuuf qabeenya baay'ee qabaachuurraa abbaan fedhu itti galee yoo nyaate yoo irraa waa hunda jedhe hin dubbatu irraa hafa waan ta'eef amma inni kun adeemsa keessa egeree Oromiyaa fi yaadduu waan ta'eef Oromoon qabsootti seeneetu qabsoon sun immoo isa bilcheesse uummata bilchaate dhaloota bilchaate qabna waan ta'eef egereen keenya ifaa isa kana akkasittiin quba qabaachuu qabna isa kana immoo hojjennee keessa jiraanneetu argine inni abbaa gadaa masaraa mootii ka Oromoof dhaabbatu hin jiru. Isa kana immoo warri biyyatti galeeyyuu har'a bakka jirurraatii waan himuu danda'a. Kana kanumaan asii goolaba fayyaanaa ta'e. Ayyee horii buli fuuldurasitti deebiinsi odeeffadha irraaf yeroo gabaabduu qabdutti yaadaaf dhaamsa nu qoduu keef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddaan si galatoomfadha ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa jaalmarroo takkaa hukumsaa dirribaa adda godhaa deebanaa nagaatti. Ayyee fayyaa ta'ii nagaatti. Gaaruma gaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo mariin dhimma yeroo Oromoof Oromiyaa sochii waraana bilisummaa Oromoo wooboo akkasumas dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo giddugaleessa godhatuun ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii takkaa'uu konyaa lixaa jaalmarroo yookaan kumsaa dirribaa waliin tolfanne kanarraa armarratti obba'eera gabaabina marii keenyaaf nu of kalchaa jenna. Jaalmarroon takkaa'uu kumsaa dirribaadhaa sababa koo uummateef hojiin itti baay'ateef yeroo bal'aanuuf kenneen waliin mari'atuu hin dandeenye haa ta'u malee gara fuula duraatti marii keenya bal'ifnee kan isiniif dhiyeessinu ta'uu asumaan waadaa isiniif seenaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo boo zoonii lixaa jaalmarroo takkaa'uu kumsaa dirribaas yeroo murteessaa kanatti yeroo qaburraa yeroo isaan nuuf qoodee dhimma Oromoof Oromiyaa